لا أكثر من قبل أنا بتجيب راس نورا راس نورا أصبر جايز نور بايس توري دي بال نعماني نعمان جرو ما أفنى أول سما يجي تكون كيارو يتا VVIP on the more can chala you dan damas tوري دي أكان فدا cida kiyar mal to dago da bagiya cida kiyar mal to dago da sakana cida kiyar cida bratin kan addago du ega namnika akatu mai sati ni be tawanto ko argatu kana yechun kiyar bashir nama bratin adda ta etimit hata ugaru jalala fi ilalchi ilmi nama ma qabu addan nama wada kana mutan ummata keessatti akkasuma oromo fi oromiyaa tana yeroo fi waqtii barbaachisetti oolmaa guddaa oolee fi jira sanirraa kan ka'e ummata biratti jaalatamee jira yeroo ammaa kanas hariiroo gaarii namoota sooshaal miidiyaatii fi lafarratti illee hanga tokko walitti dhufeenya gaarii qaba kanumarraa kan ka'e jaalaluma kiyaarirraa kan ka'e namoonni akkaataa kanaan baay'atanii asitti argamu jedhameeti. Baay'ee dara nama dhibba sadii torbaatama torba silaaleera jarreen kana ergaan maalii qabda? Ergaan ani qabu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya jedhaan guyyaan har'aa guyyaa cidha Kiyaar Bashir yoo ta'u baay'ina namaatirraa teessoon isin hanqachuu mala jiraattota magaalaa Ajmaan bakka taa'anii isin kaanii kanneen Abuudaabiif Aleen irraa dhuftan bakka taa'umsaa argachuudha qabdanii kan dhaabbatu guyyaa har'aa warra Ajmaaniif warra Shaarjaati ergaa kana sirriitti akkanaa dhageeffattan abdiin gadhaa keessumaa nutis xiyyeeffannaan keenya guddaan jiraattota magaalaa Ajmaan baay'ina ana dabalatee obboleessa kiyya jaarsa habtamuu dabalatee isa dabalatee kanneen amma yeroo ammaa kana asitti argitu jiraattota magaalaa Ajmaanii fi Shaarjaati isaan kunniin yeroo ammaa kana kuni keessummaadha is coming from Ethiopia okay akka inni jedhetti himna kaanu abbaan dhala maal goote kanaaf aboo yaadamaanu hattan kanaaf guyyaan har'aa guyyaa addaati ergaan ani qabu ergaan ani qabu inni guddaan yeroodhaan bakka kanatti argamaa jennaan yeroodhaan yoon dhufin tariiti baay'ina namaatirraa kan ka'e alatti illee gaddeebuu danda'u iddoo dhabuu danda'u cidha kanaaf jecha dhufnee maaliif bakka dhabnaa maaliif ol nu orguu dhaban jechuu danda'u egaa bakka galmi guutetti dirqama balballi yoo namni hanga balbalatti namni ka guutu taate caarraan qabamu gadi duubumatti deebi'uudha akka akkas hin taane ariitiidhaan kottaa jennaan. Gabaabumatti keessummoota keenya dhaabbanne isin keessummeessinaan namoonni aleenirraa kuni amma teennee osoo hin taane bakka kanatti dhaabannee dubbanne keessummoota keenya kabajamoo jaalatamoo guyyaan har'aa guyyaa Kiyaar Bashir teennee kan dubbanne osoo hin taane dhaabbannee kan dubbannuudha maarree guyyaa har'aa kanneen Abuudaabii Aleenii fi kutaalee biraa irraa dhuftan egaa isin teettanii nuti dhaabbannee isin keessummeessina ariitiidhaan gamanatti koottaa isiniin jechuu barbaadamee qoominuutii naa godhe. Sigalee amma warroonni amma dhufanii as jiran caarra qabeessa maaliif bakka isaanii qabatanii jiranii bakka isaanii qabatan kana mootu isaan kaasuun yoo ijoollee Ajmaan taate kaasuun dirqama ijoollee Shaarjaa irraa dhufte kaasuun dirqama ispeeshaalii kutaaleen Oromiyaa 11 amma osoo asin dhufin dura gastirra ture ergaan isaan qaban kutaalee garaagaraarra dhufaa akka jiranii fi guyyaan har'aa kun guyyaa addaa akka ta'u keessummoonni fageenyarraa dhufan gurraan akka nun galle kana ergaa nu dabarsi jedhanii jiranii hundaa ol amalaan nama keessummeessu baay'ina namaa keessa beeke ka fayya qabeessi illee ka fayyaan qabne illee dhufuu mala daqiiqaa 5 namni maraata jedha saayinsiin maybe an daqiiqaa 5 sa'aatii maraatuu san keessatti si as qayyamuu danda'a ati irra naa darbuun dirqama ani irra si darbuun dirqama amaloota akkanaa kana guyyaa Kiyaar irratti ka fayyaa dhabellee fayyaa argachuu qabaa jenna ammas namoonni nama keessummeessan amalaan nama keessummeessuu qaban guyyaan har'aa guyyaa addaati ispeeshaalii
وان أرماندورا قد أماتوري قوتو من قوتو تي داب سفنة وان أجائبة في النجرة كناف موجود egaa dhiifama wajjin keessummoonni Ameerikaa irraa dhufan tokko na dubbisaa jiranii isaan dubbisee isinit deebi'a hangasitti maamee faatti kenna bilbila nama biraa dubbisa keessummaa aleen irraa dhufe kana na dubbisa ergaa guddaa ergaa jabduu qabatanii dhufanii Mr. Muhammad Gaddafi jedhama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sinin Jenne Jirra. Hordoftoonni Baabaa TV kanneen biroollee kan jirtan marri keessanuu akkam nagaha baga guyyaa gammachuu guyyaa jaalatamaa obboleessa keenya Kiyaar Bashir aktiivistii keenya gizee bara dukkana gizee ammallee namni miidiyaa hin beekne nuuf dhaabate kanaafuyyuu guyyaa gammachuu isaa warri argamtan marri keessanuu galatoomaa isiniin jenna kanaafuu akkasuma daftanii warri kararra jirtanillee cidha kana gammachuu kana irraa affeeramuuf warri jirtan daftanii bootan osoo isin jala hin guunne warri Abu Dhabi irraa dhufaa Rasal Keemaa Ajmaan silaa jirtan warra Ajmaan keessumsiisaa jirtan nullee warra aleen irra dhuftaa warri nurraa haftan koottaa isiniin jennaa jira galmi guutamaa jira galmi guutaa jira daddafaa koottaa isiniin jenna baay'ee jira ka adda godhu cidha Kiyaar Bashir tokko yoo jette keessummoonni biyya addaa Awurooppaa irraa Ameerikaa irraa Oromiyaa irraa warri reefas ta'anii amma galma kana fudhatanii jiran keessummoota jiroottonni UAE keessa jiraattan har'a daftanii keessummoota takka argamee hin beekne waggaa 15-16 akka artistii Shukrii Jamaalii fi kan isa fakkaatan hiriyoonni isaa Dinqisaa Dabalaa baandii guutuu qabatanii dhufanii jiran akka dhuftanii gammachuu qoodattan isiniin jecha asumaan ciinii UAE keessaa kan Kiyaar Bashir nama birootirraa matoo jedhan afaan warra saniitiin adda nama godha kanaafuyyuu akka daftanii dhuftanii hirmaattan isiniin jenna warri narraa haftan fakkaattonni kiyya aleenni keessa Abu Dhabii keessa warri jirtan bootaan isiniif qabamee jira koottaa daddafaa dhaqqabaa isiniin jedha keessummoonni dhufanii jiranii daddafaa dhufanii abadan Gaafi bifa miidhagaa isin argitan kanaan laayivii guyyaa har'aa anatu isinii waraabaa hundi keessan What happened? ለምን እሱ አይዘፍንም ይዘፍናል ግን ነገሮችን እያስተካከሉ ነው ሲታፕ ስሪፈታረ ድንቆ ጨራርሱና ማለት ነው ድንቄ ጡሙራቲን አንድ ላይ ዘፈን ምናምን እንትን አለ አዴሮ ነው ትሉ ዜና አዴሮ ማንፈድ አብዲሳ አዴሮ እንጣ ኪቦርድ እሱ ጫወትልኝ እያለ ነው አዴሮን ኪቦርድ ያጥበቶ ፊ ሙክታር በቃ ሙክታር ፊ ሹክሪ ለፊዳ ገመቹ ጎበነጂአ ገመቹ ጎበነጂአ ነምንማ መነተፈ ለንጅራ ሱብሃንአላህ ዱባይ ከሰ ኢልሞን ነማ والله ساعتي كنرى